السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتو تعرفي خوجان توتا خينيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعل وانك يا كم ناجرت فيانجيا الحمد لله أرانتنا لك ما قرتي متي هواسا بيتين يا خركة تجر سنة راد بتشوتي نوجه ترتي غاري شير ولك كده اسمينجا جزاكم الله خيرا. عرّاد إمّي فنيف لما لمّي تينياتي لمي فقاتشنا سنفا كما قوة قبتنتي بيتين خيسا هيدورة كتجران حالة بدا خيسا جران سوشال ميديا خلق بدورتني أكرتن سنرى دبتشو رفني أوبليان كيسانيف شير قولا نمو برانجيا أكاغرتي متي نمو تو غرغارو دندين يو أتي غرغارو ينتندني نوراتي غرغارا أتستوائين جنار أبدو warabbiin sibbeeku qarshi takkallee maa hin taane akka cinaa dhaabbattanii asumaan kabajaan isin gaafannaa saniifuu nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. qarshii ati baastee isaan gargaartu jechuudha. Ati akhiras fayyaddi, isaan garuu duniyaatti isaan fayyaddi jechuudha. Dhugaadhaan nuti alhamdulillah nyaannee dhugnee quufnee rafna. Akkasumatti beelagis takka gizees qabdu waan isin nama gootu namni hin beekne hin jiru jechuudha. Namni nu gizee dubbatu Oromoon addunyaa kanarraa maa jibbitee yoo naan jaan beelaa fi nama saniin jibbaadha. Yaani beelti waanuma jibban. Sigalee rabbi tirraa maganfannaa rabbiin nus hin beeleessin isaanillee haa qubsu. Saniifuu qarshii takka maan taane wallaahi laaziin akkaawuntii isiniif maxxansinaa. Gurubbii WhatsApp jira. Sanirra gargaartan sanis isiniif maxxansinaa. Yaani dinkii isinii keenya sanin seenaati nama keenya gargaaraan isiniin jaa. Obboleen keenya waan biraatitti numa baasna. Wallaahi gabbaanee waan hin taanetti maallaqa baasna. San nuti hundi wal beeyna. Keessaafuu namni biyya Arabaa jiru jechuudha irra guddinsi. Saniif obboleen keenya haa gargaaruun isiniin jaa. Piliis isin hundinuu bakka jirtanii nu malee lammiin teenya nama qaban hin qaban. Saniifuu cinaa haa dhaabbannu deebii hawaasni keenya kan biyya namaa jiran harki isaanii wallaahi rabbii gadiin ballaadha. Yoo agartee miti abaluu rakkate takki namaa waatee hejaan akkasitti cinaa dhaabbatan osoo agartee miti irraa garan galle jechuudha. Saniifuu rabbii gadiin abdii isinirraa qabna akka gargaartan akka cinaa dhaabbannu hundi keenyallee namuu kara danda'u namuu mush dirqama nu bira qottaati takki linkii keenya san tuqaatii gargaaraa miti bikkee jirtanii karaa isinii dhiyaatu nama amantanii akkasitti namuutu kara dandeessanii gargaaruu dandeessan. Gargaaru. Ati amma nama takka nyaachista. Yaani waan guddaadha. Ana amma nama tokko yoo nyaachiste, dastuu nama tokko yoo nyaachiste, nama tokko nyaachisuu jechuun sin dhibu. Namoonni beekna yoo ga'a harka jabeenya taane malee amma sadaqaan ni beektan. Akhiraateetiif waan bareeda. Ummaa teessa duutee abbaa kee qajjee. Yaani isaanin niyattee hannuu dandeesse sadaqaa. Maaliif ahliin ta'e waan akkanaa sirraa fadhaniif. Gabaadhaatti gargaaraan isiniin jaa. Deebii sadaqaan ammaasis aara rabbii dhaamsiti. الصدقة تدفع غضب الرب سنيفو أغرتي متي نمني ونيخا نمي في غرغارو جبوس هنجرو سنيفو جنا هذا بنو هواس خينيا ها غرغارو نمو أغرتي متي خرادن دي سنين سجلي تاف بيجي تاتو فيسبوك تاتو إيمو تاتو نمولي دياتني تاتني أغرتي متي كروبي تاتني مالك ولي أكاج كوتني بيتي إرجو والجنا رابطشو بأي طريقة أغرتي متي نمني خراجنا ما غرغارو هندبو سنيفو نمو بكجرتني لمي تاني ها غرغارو خان دعاين خان مالكان خان agartee miti kamiilaan dhaqee gargaaruu danda'u siniilaan dhaqee bira dhaabbachuu akka hundattu agartee miti lammi teenya cinaa haa dhaabbannu yoo nuti wal cinaa hin dhaabbanne eenyutu nu cinaa dhaabbata alagaan dhuftee nu cinaa dhaabbattu hin jirtu jechuudha. Saniifuu lammi teenya cinaa haa dhaabbannu isiniin jenna yaa obboleeyyan kiyya. Ammaasis arraati quuftee raftee jechuudha. Isaan san beelaan buluu rabbiin akkatti si gaafatus beeka. Maaliif obboleeyyan keenya osoo obboleeyyan keenya beela qabanii nuti quufnee rafuun yaani waan nurraan hin eeggamne jechuudha. Saniif ustaazota jira yaani nama amantan nama raayyaa abbaa mancaa faanillee akka irra dalaguuf deemanii irrattu dalagaa eegalanii isaa isaan irratti gargaara namni feetanis namni kaanis yaani adda addatti hara feetanii amma shay yaani fardiin isaan gargaaruudhaan isiniin obboleeyyan kiyya Oromoo gargaarsaan Oromoo namni gahu hin jiru. يعني والله جزء قرقاسل فيه مكانه مول قبضة نسين ما شاء الله تبارك الرحمن أقسمتي وبلين خلينا بين دروها باس ندوها أول شنو نسين جا. إيه والله ما يفهم أنا خلينا خبيا أربعة فاخيساكو أصلا قلت أنت خايو في قلمانين جيني لما خنا ركتينا جناد أبدا والله متى خلينا راقة نبينا مكم نتوربي أربعة والبينا أكنا متو والقرقارو أكا إفتوبن خاين نوصل لمن ساني بيلج جرتو
saniifuu bassunutis isin yaadachiisuu namni wal yaadachiisuun bareedaadha mokkam saniifuu wallaahi isinin jaa beela keessa rakkina guddaa keessa jiran rahmatuma rabbii walgeeyaa garuu nuti cinaa dhaabbachuun dirqama keenya rabbii gaditti jechuudha. Saniifuu yaabbalee keenya cinaa haa dhaabbannu piliis sheer walii godhaa ifi ammas namni dandeessan viidiyoo irratti hojjedhaa akka cinaa dhaabbannu jechuudha. Liinkii isaanii asirratti isin maxxansnee fi bilbila isaanii akka wanti warra karaa saniin gargaaru jechuudha. Akkasitti dheeyxanii namoota achiin gargaaruu dandeessanii jechuudha. Isin galee. Ajandaa biraa dhiisaa amma. Ajandaa lammii teenya haa ta'u uummata rakkatee beela jiru haa ta'u isaan cinaa haa dhaabbannu. Waan daleeyde yaani hanga dandeessu irraa qootiif dafka keetirraa jechuudha. Tahaatirraa duuteessummaa teetiin yaaddu. Abbaan keessarraa du'eessu wallahi abbaa keessan yaaddu akka hadiyyaa dheeyxeef jechuudha. Si galee. Ani fuucina dhaabbadaan isiniin jaa. Deebi ammas namoota akka chaalenjiitti irratti dalagaa laazim hojii haa godhannu akka hanga agartee miti lammiin ta'e jettuun rabbiillee cinaa dhaabbatu. Namullee du'aa irraa qeebalu rabbiitu beeka saniifuu namuu gisee salaata shanan salaatan du'aa'ii hin dagatinaa hundi keessanuu filiis yaabbalee keenya waan biraatu ajandaa warinee kalaanfaadii waan agartee miti waan nunneen hunda keessaa hundi seenna isin gartee saniifuu kun waan nu naqaati waan nama hunda agartee rakkina nama hunda ilaallatu. Dhimma isaaniitis dhimma keenyaas dhimma nama fakkaatee miti. Saniifuu dhimma kana namoota irratti hojjechuu qabna lammiif gaachina cinaa haa dhaabbannu yaabbaleen kiyya piliis hundi keessanuu hanga dandeessanitti irratti dalagaa hundi keessanuu. Saniifuu waan biraa hojjennu hin qabnu hangana isinitti dheeresine sheer walii godhaa akka bira goof jechuun nama hunda bira atillee ajrisii deema harka sheer godhee fi agartee harka maallaqa san baasee fi kana hunda rabbiin haa milkeessu rabbiin riskii gubbarraan isiniif haa dabalu harakkate hunda rabbiin rakkina haa baasu hawaasa keenya agartee rahmatuma rabbii walgee rabbiin rahmata isaatiin isaan haa milkeessu hunda isaaniitu cinqiitan hundallee rabbiin keessaanu haa baasu. Ilmoo qabnes rabbiin ilmoo haa kennuu fi jaartiin qabnes rabbi jaartii haa kennuu fi jaarsin qabnes rabbiin jaarsa saalihaa hunda keessanuu warra agartee miti waliin gammadee wajjin bultii gaarii ijaaru rabbi isin haa godhu zurriya saalihaa rabbi isin haa razzaku kana dhukkubsatee jirus rabbi haa fayyisu namudii hundallee rabbi rahmata haa godhuu fi hawaasa keenyallee rakkina keessaa hunda keenyallee haa baasu inshaa Allah du'aa'ii bikka jirtanitti waliif godhaa hangaan dagadhallee. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي نيادي سنسيني فاقوتو هنت خيسانو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أسمانيس حبيبي غنيرتي صلوات بوسى عليه الصلاة والسلام شرشر ولف قدا شرشر قدا تنا هندقتنا أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.